finni gar fuuldura amma guddoo warra horii guyyaa kan birin jiru. Eenyu biri jira? Nuu warri barate biri jira. Har'aa wanni arfidamaniin warra jijjiiramaniin waan waraqati hojjetu. Waan mataan nam barate hojjetu. Tan irratti numaan tolchuu jirraani gaafii nam barate bira ka'uu mali. Uummati keennin badaa harki badii kee jira maan taan waan jedha. Akka uummata kanaatti namni walgahii chacha'uu mali. Yoo sila namni barate kun chacha'e kunoo hammaan baadiyyaa kullee akka reefu ni jedha kana gurmaa'inni kun waa fiduun kun ogummaa barbaadar wanni teknoolojii barbaada. Akkanuma namni horiitti kaanii hayee lafuma hayee waa fooyyeffataa hin eegin waan ta'uu danda'atiin exposure argachuu qaba inni. Kana irra numaan hojjechuu jirraa waan jedhu naa gaafii guddoo wala dhiisa guddoo gurmoomu. Uummata kan malkaa haakkisiisuuf hin gurmoomu. Kanaan durallee waa yaadedduu dhiyeessine yaadedduu mokkorree cufa namu kenna jis. Wajissuu malee wajaaruun hin jiru. Tunini dadhabbii karaa nam baratee kennaadha. Nallee walumatti ufillan keessan fuudhu. Siiga waan sila tolchuu mal cuf hin tolchine. Dhugumaa finnillee namaan eeyyamullee wanni hedduu rakkoon hin jiru. Hataatu malee tanum keessallee nami uummata kan baasuuf beek siyaasa hojjechuuf miti. Uummata kan lubbuu isaa baraaruuf yoo amma geettitu hin caamte mi maan taane ganna jiyya haginni jiru beeki yoo ganni sunuu hin jiru fayyadani sulleen oole so what mi wanni nami kun hin jiraateette yaaddummaanti jira. Tanaafi nami wal qabatee chacha'uu mali. Finnilleen hammeenyaalleen qaba hagi dansaalleen qaba itti fayyadamanii gartee finni keessallee finni fiduu mala.